Andu'aalam sirba haaraa baase. Walfalmiin Hamzaa Jaabirii fi Muhammad Bayaan itti fufee jira. Mubaarak Musammaa mucaa tokko ulfeesse jedhamaara kunoo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashamaa harkafuuni hordoftoota keenyaadha. Har'a immoo nagayaa walitti deebinee jirra. Isa banneef dhiifama gaafata. Kanaan booda immoo walirraa hin babbannu isiniin jedha. Maarree viidiyoo haarawaa kan isin itti bohaartan kan irratti dubbatamu isiniif qabadhee dhufeen jira. Namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe, like gochuudhaan yaada qabdan immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Baga karaa birraa kanatti ceetanii bunnis diimateera. Kanaaf jennaan inni buna qabu inni funaannataa, inni hin qabne immoo isa qabu biraa dhaqee funaannataa. Kanaaf jennaan baga itti geessan biyyuma keenya keessatti biyya alaanuuf haa godhu jedhaaro. Mee waliin hadaawwan. Maal godha bokaarroo ba'aa mataa nurkaa ba'aa dhibbaaf shan jarri Dubaay hin deemtan tikkeetii barbaadanii ammaan booda gara Itoophiyaa dhufuudha. Mataa dhibbaaf shan alana ciisee godhate kiiloon birii 350 ilaalaa bunni alana ciisee godhate. Nuyis rabbina eeraamaa du'aa nu godhadhaa akka kiiloon dabalu. Akkuma dhageessanii kaasanitti kaa inni buna qabu kunuu akkanatti gammadaa kara viidiyoo isatti taanu. Kanummoo Andu'aalam Goosaa sirba baaseera jedhamaadha. Amma immoo kara viidiyoo isatti taanu. Biyya dubartoonni dhiira dhabuudhaan keessatti rakkatan Laatiiviyaa. Laatiiviyaa keessatti namoota 10 karaa gubbaatti agartan keessaa 9 dubartoota. Akkana jechuun dubartoonni dachaa 10 dhiiratti naanna'uu jechuudha. Akka qorannoon agarsiisutti dubartoonni Laatiiviyaadhaa 5-6-7 ta'uudhaan halkan dhiira tokko teekistiidhaan bilbilaan janajjanaa buluudhaan hirriba dhorkanii jira. Dhiironni parsantiin muraasni biyyattii keessa jiraatanis araada dhugaatii alkooliitiin qabamanii waan jiraniif jecha shamarran biyyattiidhaa dhiira lammii biyya isaaniitti heerumuu caalaa dhiira lammii biyya biraatti heerumuu akka filatantu dhagahamaa jira. Shamarree Laatiiviyaa takka fuudhaaf yoo barbaadde maatiin isii mana jireenyaa makiinaa moodeela haaraadhaa wajjin isitti heerumsiisu. Kanaafuu warri jaalalleen keessan isiniif boonte yookaan maatiin isii gabbara isin gaafatan Laatiiviyaa deemtanii sanuu wacii teessaniin odoo hin ta'in wacii isiitiin fuutanii jireenya bareedaa jiraattuudha dandeessaniin isiniin jaa. Osoo biyya keenya ta'e kam taatu warri dhiiraa warri dubartii Mubaarak mucaa tokko ulfeesseera jedhamaara. Mee uummanni jedhe waliin haa dhaggeeffannu. Har'a qabxee ulfeessere isinuma agarsiisuu bane maalummaa koo akka ulfeessuu danda'u isin agarsiisuu isiniin jedhu kaleessa koo isin mana banattanii Mubaarak meeshaan isaa qabeera akkana ta'eera jedhaa turtan mitiima. Har'a immoo gaafa keessan ta'u ulfeesseera akkamitti ulfeessere hin danda'an qabeera jettanii qabeera maqaan hin balleessinaa. Har'a immoo hojjete kaleessa koo maatii isaatuu nama biraatu akkana godhaa jedhaa turtan yaadadhaa. Har'a keessan taanaanii ulfoofteen harkatti durbi. Namoonni buugaru kaleessa maal of waa'ee kootiif koo rabbiin na wajjin jira nan dandeessa yeroo jedhu dhagaa wajjin. Kaleessa Mubaarak Musammaa meeshaan isaa qabeera. Akkasi gaala dhiirri gaafa maalummaa isaa agarsiisu akkasitti. Rabbisa kanarraa bu'uuraa eegu. Kara viidiyoo isatti. Lammiin Chaayinaa tokko jaalala lammii Itoophiyaa irraa isa qabee haala kana fakkaatu mucayyoon teessee salaaltiin immoo kana caalaa maal siif ta'u maal sii godhu akkuma sii ta'u waan sii ta'uu hin dhabee jedhanii itti dubbachaa ture. Isheen garuu maashoo isheetti hin fakkaatiin teessee haala kanaan isa laalaa turte. Sana booda kan mucaan kun deemee konkolaataa jala of galchee akka balaan konkolaataa isarra ga'uudhaaf yaalii gochaa ture. Akkuma dhageessanitti kanatti gaa lammii Chaayinaa tokko isin jaalaluma isiitiin akka kanatti makiinaa of buusuun ma biyya Chaayinaa nattu. Naatee bisa rabbi laalbatee miti akka baalageetti naasoo fixattee atuu akka baalageetti naasoo akka baalageetti sin gaafannani. Kallattii hin gaafannani. Chaayinaa yoo federaalan arraba maal taata? Arrabadis. Arrabadis sin gaafannani. Siyaasa mul'illoota miidiyyaa. Anu arraban gaafannani. Ni anu arraba dubbadeen. Arraba dubbadeen. Gaafii gaafadhu muut godhadhu. Muutiin godhadhu kallattii afaaniin si gaafadhamsa. Rabbumaa dubbatee mitiin harka muraa. Nyaatee bisa afaan irratti kallattii nyaatee. Gaafii gaafattee miicaljii gaa obseeyye. Ayyee siin dhaggeeffadhatti bof. Na afaan hin dubbatin. Okkeetti bof.
Ayatni Qur'aanaa ka'asitti haasawamu jiru kun dura kanan siibiti kana naafiti kanan si gaafa kiyya kana maaliif beeka maama bayaan akka nama fayyaa qabutti haasawu nu qabbuleessa. Wassaariqatu sirraana naasa. Obs anna qaraa isutti hin jirtu titi haasawuu ni feeta. Nadeeb samza. Haasawuu ni feeta hin jee. Haasawaan hin fedhaati iyyatana rabbii muraajee moo hin jenne. Daf nadeebsi. Muraan bakka tanaa qottoon harka muraa jechuutti hin qajeelchu. Qottoleessa kiyya nadeebisi faqa ta'uu edii humaa jedhee jee moo hin jenne hattuu harka muraa. Qottoo muratti na jechuun siin jee maal taate mataa Naa fassare ayaa tana fassare ishee fassare haa. Haya Wassaariq. cal jee. Fassara. Fassare ishee aseen dhaggeeffatu. والسارق هتجامي والسارقة هتدي فاقطعوا أيديهما Harka isaan lamaanii muraasa. فاقطعوا أيديهما جتون آية القرآن خنا تبكتنا تلفته Aboo waa'ee quraana. أمسكان الرعش مالي وانتي أمسكان الرعش hiikkaa takan isaa hiikkaa ishitana fakka ta'u hidii huma muri hif fassar يعني والله baaba biraan dhaqin حاسو يو كانت amsaa ياسو baaba biraan dhaqin funya qulqulluutiin simsiisaa himina asin جولي مو fakka ta'u hidii huma fassar أجولي مو بيردك إنجي أنا متي fakka أكرت ta'u hidii huma حاسو isa mee maayikiin baratira Allega. bulu walaa dhaggeeffadha amtaan akka quraana hin fudhanne obsine Ustaz Muhammad akka inni fudhanne dhaggeeffadha fassar Serana. Oke, pasaran cupu sisir kenyir. Pak tahu idea homa. Ayat ana zaira ikat dengan za. Muhammad Amin. Muhammad Amin. Memang Bayan. Oksa. Gafi apa tuh bukti? Iya oke. Abu Mas, ni tage sani mati. Akka inni Quran am fudan ne kono harga jirta. Aggebat. Boas Sampai ya Ramos Yom Bain Bain pak tahu idea homa. Mal pak tahu idea homa. Ina lagi fadlun jere Aye maju ikat. Aye hikat kan. Haya na afani na sawin hika fetami Nama kuma dubba shanarta na eegaan an hiike booda dhagay eegaan an hiike booda lakki hiikni isaa kun kijibaa jee himi malee na afaan ittiin qabin Na fasarin sinje sin lagi. tole faqaxa'uu aydiyahumaan bakka tanaa harka isaanii dhagarra haayaa muraa jechuutti hin qaceelchitu ragaan فسر يا حمزة هين كجيل شو متزايرة إننا فسر ربي سو مسجد دار حمزة yoo tartiibaa naasoo waan kanarratti anaa feeti daqiiqa daqiiqaan osoo haasoo دي هما أنا ما أعرف فسر حمزة barsiifiin fassaru jira usina afaan hin dubbatin taraa sadaffaatiin isin ومري بكتنا هين كجيل جين كا فسر كا بوليس زايرة أنا أيه سنة obsuuni dandeessaa durasa برسي أبسيطن سيرا جفتورا أنا فسر زايرة شو ما أنا كمان نافسر haya obsi numa obseeti أفسر إشياء tole faqxa'uu aydiyahumaan bakka tanaa أبو أم بكتنا سنجافا إني أملا هنو سنا فسر بالله عليك ربي سدادو فقطعوا laal هي كم lama mabayaan mana khiyam فقطعوا أمر بأمر ده أستاذ دوان قبل أستاذ أبو ماس كنو قاسير ربن تنا قامزان أكا قرآن فرن نابدين أنجت كنو الله رجع خوتو Muhammad Amin dubada. abo Me yeroo ijoollee naasawin dhiiraan qalbii na dhaggeeffadhu haasa'e maal taate Yes, I'm coming. أبو ماس بدو Jolle Shai Salatu bas. Okay, I'm coming. أوكي إيه मैं yeroo Hamza assalamu alaikum Walfalmiin akka gurguddaatti gaggeeffamaadha. Walfalmiin immoo kunoo yeroo ammaa kana baay'ee itti fufee jira. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Haga kabiraatii walitti deebi'utti nagaan naaf turaa ulfaadha. Galatoomaa isiniin jedha.